Yeroo baay'ee afaan Oromoo kun ukkaamsamaa gadi qabamaa ture. Amma isin tajaajila afaan Oromoo kana mee akkamittiin tajaajilaa jirtu? Baay'ee gaariidha. Afaan Oromoon egaa akkuma maqaa isaa ilaaltu afaan nama boonsu, afaan boonaadha. Egaa afaan isa tokkorra caala jechuu keenya miti. Afaanichi afaan kiyya waan ta'e afaanichi na boonsa, ittiin nan boona waan ta'e gaafan ittiin boonu immoo afaan kanaatiin tajaajiluun natti tola. Baay'ee illee nan barbaada, nan fedhas. Ani ittiin tajaajiluu koorrayyuu namni biraanuu gaafa afaan Oromoo sanaatiin tajaajilu baay'een gammada. Namichi hunduu gammada. Eeyyee. Eeshi. Kanaaf dursa akkuma beekamu baay'ee rakkachaa ture. Sabni keenya ani mataan kiyya rakkachaan ture. Afaan Oromoon akka afaan badiitti yookaan immoo afaan mana amantaa akka hin taanetti iddootti ilaalanitu jira. Har'aa akkasaatti Waaqayyoof haa galatu. Jijjiiramni jira. Jijjiiramni ta'eera. Afaan keetiin galateeffachuun, dubbachuun jijjiirama guddaatu jira. Isinis beektu, anis beeka. Garuu ammumayyuu afaan Oromoo kanaatiin faarfachuu ni dandeessa. Garuu lafa tajaajilaatti ammayyuu xiqqoo ishee nafa. Maaliin nafa kun? Rakkoon iddoo sana jiru warra afaan Oromootiin faarfatan yookaan warra afaan Oromootiin tajaajilan yookaan warra afaan Oromootiin lallaban osoo hin taane rakkinichi isaan beeku. Isaan ogummaa guddaa qabu warra afaan Oromootiin faarfatan. Dandeettii isaa qabu. Garuu humni ta'ee jira. Humni faarfattoota afaan Oromoo gara waltajjiitti bobbaasu humni qabus jira. Humnoonni kun irra caalaa humnoonni qaban kun lallabdoota afaan Oromoo fi faarfattoota afaan Oromoo irratti irra caalaa irree isaanii qabatu. Humni qabu sun. Sababni isaa maali? Sababni isaan kana godhaniifi sababoota yaada dhuunfaa, yaada miiraa hafuuraan otoo hin taane yaada foonii dhuunfaa, yaada kan fooniitiin jechuudha. Sababa kanarraa baay'ee isaa dubbachuu dandeenya garuu waan nama hunda. Egaa walumaa gala haa ta'u. Namoonni qaban kun nama tajaajila afaan Oromoof bahe miti. Nama galateeffannaa afaan Oromoo bahe miti. Nama waaqa isaa beekuuf kadheeyyuu qabee danda'an hin qaba. Hin danda'u. Qabuu hin danda'u. Yeroof qaba. Yoo qabeeyyuu yeroof qaba. Maaliif beektu? Kana dura qabamaa ture, baay'ee qabamaa ture, hokachaa ture, hacuucamaa ture. Otuma hacuucanitti gadhiifata. Ammas irruma jiru, muraasni qabaniima jiru. Baay'ee faarfattoonni afaan Oromoo gaafa ba'an waltajjiitti lallabdoon miidhaganii waltajjiinu. Amma inni lallabaa afaan Amaariffaas waltajjii miidhagsachaa jiru. Hin miidhagsannis. Iddoo miidhagsutti hin miidhagsa. Kanaaf iddoo isaa eeggate? Iddoo isaa eeggate iddoo isaatti hin miidhagsa. Kan keenyas iddoo isaa eeggate iddoo isaatti hin miidhagsa. Isa iddoo isaa eeggatu sanatti iddoo biraa gaafa fakkeenyaaf amma waan an hojjedhu waan ta'an hojjedhu tokko hin dandeessu yoo ta'e. Iddoo yoo teessee hin dandeessaa? Hin danda'u. Hin dandeessu. Maaliif? Iddichi kan koo. Kan keenya iddichi. Iddoo kan koo ta'e irratti. Kanaafuu iddoo hin jirre kanatti waan hin jirre fiduun afaan Oromoo Amaariffaan barsiisuun hin ta'u. Hin ta'u. Walumaa galatti hin ta'u kun waan barbaachisu akka barbaachisu waan barbaachisu haala barbaachisu bakka barbaachisu ta'uu qaba. Eeshi faarfataa Seenessaa mee tajaajila afaan Oromoodhaan tajaajiluu itti jalqabdanii ture bula. Itti ittiin galmaan ga'uuf kaatanii ture bula. Mee amma maal qopheessaa jirtu uummata kana? Amma immoo maal qopheessanii lafaan geessanii jirtu? Waan dhaga'ee faaruu isin hojjettanii jirtan baay'ee nama boonsa. Baay'ee jaallatamaadha. Baay'ee immoo laphee nama hata. Dhugaadha. Mee faaricha jalqaba hojjettan kana faatu takkaa jettaniirra. Faaruu dursaa hojjetteera. Kanan teedhanaa hojjedhe.